Toreto toba auso nasiro dole faka hawasilalenji sodika arkalachu dinan harmamuran harka kanu dinan harka muran sanyi balle suda isagara bintuda nadamsun gochi afanama hindubanes edukan Ani walini fi gaga amni lubbukuma tamam yakki waranaf ittannama umam buqqeen sila miliyonota fi belli haman halillan eenyummaa fi korniyaa bu'uureffatem Itoophiyaa keessatti erga adeemsifamaa ture boodam Itoophiyaan biltsiginnaan bultum marii biyyoolessaa adeemsisuuf jaatanayaa jirti. Mariin komishinii marii biyyoolessaatiin adeemsifamam abbaan marii biyyoolessaam hundeessaan komishinii marii biyyoolessaam marii achiisaa fi marii ataanis biltsiginnaa ta'uu hordofeem man komishinii marii biyyoolessaam Itoophiyaanotaa fi qabsaa'ota gita sabaa biratti hurrii bunaa ta'eetii jiraam. Hayyoonni siyaasaa fi seenaa saboota Itoophiyaa keessaa bahaniin gurra guddaa addunyaa irratti horatanii fi dhaabbilee barnoota olaanoo biyyoota lixaa keessatti dhaloota addunyaa qaraa jiran komishinii marii biyyoolessaa kana irratti yaadota garaagaraa kennu. Yaadonni kennaman mariin biyyoolessaa Itoophiyaan geggeessuuf jiraattu Itoophiyaaf furmaata kan jedhuu fi qormaata kan jedhudha. Dhaabbileen siviilii, falmattoonni mirga namaa, dhaabbileen ogeeyyii, paartileen mormitootaa fi kanneen biroos adeemsi marii biyyoolessaa akka fooyya'uuf yaamicha taasisaa jiru. Mariin biyyoolessaa Itoophiyaaf qormaatamoo furmaata ta'uuf maaltu guutamuu qaba? Warri furmaata jedhan sababoota maalii dhiyeessum? Warri qormaata Itoophiyaati jedhan hoom yoo maal ta'e qormaata Itoophiyaa ta'am? Adeemsi marii biyyoolessaa Itoophiyaa ija ogeessota siyaasaatiin akkamitti ilaalamam? Itoophiyaan qaamota qawwee kaasanii bosona seenanii fi qaamota siyaasaa muraasa alatti gattem muraasa fudhachuun marii taa'uu dandeessi yoo teesse marichi milkaa'am. Itoophiyaaf nagaa kennam ajjechaan jumlaam hidhaan okkaamsaam beelaa fi haleellaan saalaam akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun eenyummaa irratti xiyyeeffachuun hidhuu fi achi buutee dhabamsiisuun dhaabbatam. Gaafilee kanneeniif deebii kan ta'an xiinxalla yuunivarsiitii biyya Ingiliz keeletti barsiisaa seeraaf xiinxallaam dhimmoota siyaasaa gaanfa Afrikaa Dr. Awwal Alaw barruu mata duree Itoophiyaas National Dialogue needs to include everyone yookaan mariin biyyoolessaa Itoophiyaa hunda hammatu qaba jedhuun Foreign Policy irratti barreesse biyya Ameerikaa kolleejjii Albiyoon keessatti gargaaraa Profeesaraa saayinsii siyaasaa kan ta'an Dr. Milkeessaa Miidhagam barruu mata duree Ethiopia's New National Dialogue cannot deliver inclusive peace yookaan mariin biyyoolessaa Itoophiyaa hundi yoo hin hammatin nageenya buusuu hin danda'u jedhuun miidiyaa Qaatar Aljaziiraa irratti barreesse. Akkasumas warra adeemsi ammaa kun sirrii jedhan keessaa Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa kolleejjii Guunet keessatti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'e Yohannis Gidamo barruu mata duree Ethiopia's New National Dialogue can unify the divided nation yookaan mariin biyyoolessaa Itoophiyaa haaraan biyya qoqqoodamte tokkummeessuu danda'a jedhuun Aljaziiraa irratti barreessanii fi kanneen biroo qindeessineeti jirra. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin kun torbaaniin kan isinii dhiyaatu qophii mil'oo tibbanaati. Qophiin mil'oo tibbanaa keenya irraatiin marii biyyoolessaa Itoophiyaa ilaalchisuun yaada gamaa gamanaa kennamaa jiran ilaalla. Ansaraa Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin Abdii Jamal nafaana jira. Kun mil'oo tibbanaati. Aadaam, duudhaam, seenaam, eenyummaam, alaabaam, aasxaam, siidaam, afaanii fi mallattoolee biyyoolessaa irratti walii hin galtoom. Gareen aadaam, seenaam, eenyummaam, alaabaam, amantii, afaanii fi siidaa tokko barbaaduun garee Itoophiyaa malee saboonni hin jiraniin rakkoon Itoophiyaa sabootaa fi federaalizimiidhaan jedhee yaaduudhaan. Gareen Itoophiyaan hunda keenyaaf taatuun Itoophiyaa aadaam, duudhaa, seenaam, afaan amantiin alaabaa eenyummaa sabootaa hammatteedhaan tokkummaan Itoophiyaa eenyummaa sabootaa liqimsaam rakkoon Itoophiyaa eenyummaa qeenxee ijaaruu fi eenyummaa sabootaa balfuudha jedhanii yaadaniidha. Itoophiyaan hanga 91tti eenyummaa Itoophiyaanota kaabaam saboota biyyattii irratti fe'uun tokkummaa biyyaalessaam eenyummaa sabootaa hacuucceen bulaa turte. Bara 1991 erga sirni gita isa
jalqabaa sirna waraanaa fi tokkummaa biyyoolessaa leellisuu buqqisee booda sirni federaalizimii sabootaa waggoota 27 Itoophiyaa keessatti shaakalame. Akka beektonni sirna bulchiinsaa fi federaalizimii jedhanitti Itoophiyaan waggoota 27 federaalizimii dhugaa ta'uu baatus federaalizimii sabootaa shaakalaatii turte. Bara 2018 yeroo Abiyyi Ahmad aangoo qabatu irraa jalqabee sirni federaalizimiin ganna 27 shaakalamaa ture qormaata keessa seenaa dhufe. Ilaalchii fi adeemsi Abiyyi Ahmad Itoophiyaa federaalizimii sabootaa shaakalaa jirtu irraa gara Itoophiyaa tokkummaa biyyoolessaa shaakaltuutti jijjiiruu ta'e. Itoophiyaan Abiyyi Ahmad ijaaruu barbaadu Itoophiyaa tokkummaa biyyaalessaa shaakaltee federaalizimii sabootaa balfituudha. Tokkummaan biyyoolessaa saboota biyyattii akka saba qeenxee Itoophiyaa jedhamutti walitti qaba. Tokkummaa biyyoolessaa Itoophiyaa keessa saboonni hin jiran kan jiru Itoophiyaa qeenxeedha. Adeemsa kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo wal'aansoo qawweetiin uummata Oromoo bilisoomsuuf imala waggaa 50 deeme. Bara 2018 gaafiin Oromoo Itoophiyaa tana keessaan hin deebi'u jechuun qabsoo qawwee filatee bosona Oromiyaatti hafe. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ganna 27 kombortaa dimokiraasii uffatee Itoophiyaa bitaa turee fi federaalizimii saboota shaakalsiisaa ture bulchiinsa Abiyyi Ahmeditti finciluun sadarkaa naannootti filannoo erga geggeessee booda 4 bara 2020 raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti haleellaa raawwate. Ka'umsi haleellaa kanam sirna tokkummaa biyyoolessaa leellisee eenyummaa sabootaa balaaleffatuu fi sirna tokkummaa biyyaalessaa balaaleffatee federaalizimii sabootaa leellisuudha. Waraanni Oromiyaa keessatti waggaa 3 fi walakkaaf Tigraay, Affaar, Amaaraa, Beneshaangul Gumuz keessatti ji'oota 15 adeemsifamee waldiddaa yaadotam kana lamaan jidduutti dhalateedha. Ibiddi waraanaa fi siyaasaa Itoophiyaatti qabate Itoophiyaaf Itoophiyaanotam gatii guddaa kafalchise. Waraanichi reeffa namaa akka caffaafee dhiiga lolaasee miliyoonota buqqisee kumaatama beelessee kumaatama ajjeesee kumaatama qaama hir'isee waraanichi qotee bulaa hamma daldaalaa doktoraa hamma injiinaraa qondaalaa hamma jeneraalaa gaazexeessaa hamma walaleessaa aartistii hamma saayintistii ministeera hamma diiyaaspooraa hirmaachise. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dhuma baatii sadaasa bara 2021 lammiileen hundi gara adda waraanaa jechuun qaamaan adda waraanaatti bobba'ee raayyaa ittisa biyyattii hooggane. Turtii guyyoota 15 booda gara waajjiraatti deebi'uun marii biyyoolessaa nu barbaachisa jechuun wixinee komishinii marii biyyoolessaa karaa mana marii ministeerotaatiin gara mana maree bakka bu'oota uummataatti erge. Manni maree bakka bu'oota uummataa raggaasisuun karaa afyaa'ii mana marichaa Obbo Taaggasaa Caafootiin komishiinaroota eeruu ummataatiin sassaabaman namoota 42 maqaa isaanii ifoomse. Komishiinaroonni maqaan isaanii beeksifame baay'inaan namoota ilaalcha saba qeenxee Itoophiyaa qaban jedhamuun dubbatamaatii jira. Komishiinaroonni Obbo Taaggasaa Caafoo ifoomsan komishiinaroota marii biyyaalessaati moo komishiinaroota marii biltsiginnaatiin gaafiin jedhus dhalateetii jira. Biltsiginnaan dantaa biyyaa fi milkaa'ina marii biyyaalessaatiif jechuun amajjii 7 bara 2022 xiinxallaa siyaasaa Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Dajanee Xaafaa, Sabahat Naggaa, Iskindar Naggaa fi kanneen biroo mana hidhaarraa gadi dhiiste. Garuu hooggantoota miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo, miseensonnii fi deeggartoonni koongirensii federaalaa Oromoo, gaazexeessitoonni, aktiivistoonni fi kanneen ilaalcha siyaasaa fi labsii yeroo muddamaatiin akkasumas kanneen hidhaa eenyummaa bu'uureffateen hidhaman kumaatamatti lakkaa'amu ammas mana hidhaa keessa jiru. Adeemsi biltsiginnaan wixinee marii biyyoolessaa ofumaa qopheessee komishinichas ofumaa hundeessuun komishiinarootas ofumaa muudee ofuma jidduutti marii adeemsisuuf jaatanaa jiru kun yaadaaf yaaddoo gaaga'ama caaluun feduu danda'a jedhuun dhalcheetii jira. Yuunivarsiitii biyya Ingiliz Keeleetti barsiisaa seeraaf xiinxallaa dhimmoota siyaasaa gaanfa Afrikaa kan ta'an Dr. Awwal Alaw barruu ummata duree Itoophiyaas National Dialogue needs to include everyone yookaan mariin biyyoolessaa Itoophiyaa hunda hammatu ta'uu qaba jedhuun foreign policy irratti barreesseen ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Aliin marii biyyoolessaa bu'a qabeessaa fi qabu adeemsisuuf hidhamtoota siyaasaa ilaalcha siyaasaatiin hidhaman hunda hiikuun adeemsi isaa jalqabarraa ka'uun hunda kan hammateem amanamummaa fudhatamummaa kan qabu ta'uu
akkasumas gaafiilee siyaasaa waggoota hedduuf gaafatamaa turan irratti mari'achuuf waliigalticha hojiitti hiikuuf ammoo haalli siyaasa hawaasummaa mijaa'aan jiraachuu qaba jedhe. Hayyoon siyaasaa Dr. Awwal itti fufuun marii biyyoolessaa qopheessuun adeemsisuun hojii irra oolchuun hunda kan hammate akkasumas tarsiimoo milkaa'aa baasuu carraaqqiiwwan biyya keessaa fi addunyaalessaa qindeessuu barbaachisa jechuun mootummaa Itoophiyaatiif kallattii kaa'e. Biyya Ameerikaa kolleejjii Arbiyoon keessatti gargaaraa Profeesara saayinsii siyaasaa kan ta'e Dr. Milkeessaa Miidhagaam barruu mata duree Ethiopia's New National Dialogue Cannot Deliver Inclusive Peace jedhu yookaan marii biyyoolessaa Itoophiyaa hunda hin hammatin nageenya buusuu hin danda'u jedhuun Aljaziiraa irratti barreesseen yaadrimee marii biyyoolessaa hunda hammataa bal'aa gaaga'ama siyaasaa waraanaa furuuf jaarsummaa taasifamu ce'umsa siyaasaa biyyattii kan hoogganudha jedhe. Itti fufuun akka dhaabbata tokkummaa mootummootaatti mariin biyyoolessaa qaamota murteessaa biyyattii kanneen akka mootummaa qaamota hidhatan mormitoota waraana biyyattii dhaabbilee siviilii yookaan hawaasaa dubartoota dargaggoota abbootii qabeenyaa abbootii amantii akkasumas uummata bal'aa jidduutti alkallattiin kan adeemsifamudha jechuun hiika marii biyyoolessaa lafa kaa'e. Dr. Milkeessaa Miidhagaa hiika armaan oliitii mariin biyyoolessaa Itoophiyaa kan hin taaneef maqaa qofa yoo jedhu mariin waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay gatee adeemsifamu nageenya dhugaa fi waaraa akkasumas ce'umsa siyaasaa biyyattii keessatti kan fiduu hin dandeenyedha jechuun ibse. Faallaa kanaan Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa kolleejjii Guuneet keessatti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'e Yohaannis Gidaamuu barruu mata duree Ethiopia's New National Dialogue kan Unify the Divided Nation yookaan marii biyyoolessaa Itoophiyaa haaraan biyya qoqqoodamte tokkummeessuu danda'a jedhuun Aljaziiraa irratti barreesseen araara biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoof adda bilisummaa uummata Tigraay hammatamuu baatanii Itoophiyaan waliigaltee biyyaalessaa yookaan naashinaal koonsensus ni taasifti. Mariin biyyoolessaa hirmaannaa finciltootaa wajjin kan walitti hidhamee miti. Inumaa finciltoota hirmaachisuu dhabuun adeemsa jiru milkeessa jechuun ibse. Yohaannis Gidaamuu itti fufuun waldhabbii siyaasaa TPLF waraana bilisummaa Oromoo mootummaa federaalaa jidduu jiru furuuf hooggantoonni amantii abbootiin qabeenyaaf dhaabbileen siviilii yaalii taasisaa turanii Abiy Ahmed mataan isaa bara 2018 walitti bu'iinsa sabaa fi jeequmsa biyyattii keessa jiru furuuf komishinii marii biyyoolessaa hundeessee ture. Garuu sababa TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo fudhachuu didanii lola mootummaa federaalaa irratti bananiif ji'oota 14 oliif waraanni hamaan adeemsifamaa ture. Itoophiyaan waraana dhiiga dhangalaasaa TPLF fi oolaan yookaan waraanni bilisummaa Oromoo uuman keessaa bahuuf marii biyyoolessaa adeemsisuuf jirti. Garuu mariin biyyoolessaa adeemsifamu TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo wajjin waan wal qabatu miti. Mootummaan isaan wajjin waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisuu danda'a. Garuu mariin biyyoolessaa Itoophiyaanotaaf carraa daandii nageenyaa wal danda'uu siyaasaa tokkummaa biyyaalessaa wal qixxummaa siyaasaaf dinagdee uumuu danda'uudha jechuun yaada isaa barreesse. Waggoota dhiyoo as waliigaltee araaram nageenyaaf ce'umsa siyaasaa biyyaalessaa fiduuf biyyoota akka Suudaan, Keeniyaa, Senegaal, Tuuniziyaa, Yaman, Democratic Republic Congo fi biyyoota biroo keessatti mariin biyyoolessaa adeemsifameetii jira. Ragaaleen akka argisiisanitti marii biyyoolessaa tokko wantoonni bu'a qabeessa taasisan hunda hammachiisu hunda kan ibsu adeemsa keessatti iftoominnii fi amanamummaan jiraachuu fi hawaasa idil addunyaatiin deeggaramuudha. Bulchiinsi Abiy Ahmed dhimmoota akka seenaa falmisiisaa siyaasaaf heera mootummaa qaama qoratu komishinii marii biyyoolessaa hundeesse kan jedhe Dr. Awwal Aloom paartiin bilisiginnaa komishinicha hundeessuun ifoomsuun qofti rakkoolee Itoophiyaatiif deebii ta'uu hin danda'u jedhe. Hooggantoonni bilisiginnaa piroojeektii biyyoolessaa kan hoogganu bakka bu'oota uummataan filatamanidha jedha. Kun ammoo muudama komishiinaroota baajata komishinii fi bulchiinsa isaa olaantummaan akka hooggananiif carraa olaanaa qaba. Qaamota murteessoo ta'an cinatti dhiisuun yookaan dursummaa mootummaatiin marii biyyoolessaa
adeemsifamuun nageenyi Itoophiyaan barbaaddu fiduu hin danda'u. Waraana bilisummaa Oromoof humna ittisa Tigraay alatti dhiisuun mariin adeemsifamuu hin danda'u. Kanaaf mootummaan labsii shororkeessummaa dhaabbilee uummata biratti deeggarsa olaanaa qaban kana irraa kaasuun saffisaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu wajjin taasisuu qaban yaada Dr. Awwal Aloom barruu isaanii keessatti hubachiisanidha. Dr. Milkeessaa Miidhagaa immoo mariin biyyoolessaa Abiyyi Ahmad tooftaa dhiibbaa biyyoota alaa ittiin hir'isanii tooftaa yeroo qophii waraanaaf barbaachisum ittiin bitatanii fi akka mootummaatti fudhatamummaa uummata Itoophiyaa biratti argachuuf qopheeffamedha jedha. Akka waraanni jalqabeen kan jedhu Dr. Milkeessaa Miidhagaa hawaasni idil addunyaa waraanni dhaabbatee rakkoon jiru teessoo irratti mariin akka furamuuf yaamicha dhiyeessaa ture. Garuu bulchiinsi Abiyyi Ahmad gurra cufatee waraana adeemsisaa ture. Amma ammoo dhiibbaan biyyoota alaa gara qoqqobbii ceenaan tarkaanfii kana hir'isuuf humna waraanaa kumootaan lakkaa'amuun kan harkaa dhume. Bakka buufachuuf mooraa leenjiitiin hanga humni waraanaa bahuuf yeroo bitachuuf ajandaa marii biyyoolessaa qopheesse. Mootummaan marii biyyoolessaa dhugaa adeemsisuu heduun humna waraanaa mooraa leenjii keessatti wanti leenjisuuf hin jiru jechuun dubbata. Mariin biyyoolessaa hammatamummaa waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa uummata Tigraay qeerroo Oromoof humnoota dimokiraasii falman malee hiika hin qabu kan jedhu qondaalli olaanaan duraanii bulchiinsa Abiyyi Ahmad Dr. Milkeessaa Miidhagaa kun mala xiyyeeffannoo ittiin hatanidha jechuun adeemsa marii biyyoolessaa Itoophiyaa qeeqe. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad seera haaraa eenyummaa fi daangaa naannoo jijjiiruun ganna lama dura osoo waraanni hin jalqabin qopheessuun kan eeru xiinxalli Dr. Milkeessaa Miidhagaa mariin kunis uummanni deeggarsa bal'aa seera haarawaa kanaaf akka qabu fakkeessanii mul'isuuf waan qophaa'aa jirudha jechuun gama kanaanis eere. Adeemsi hundeeffama komishinii marii biyyoolessaa fi araara biyyoolessaa akka sirraa'uuf paartileen siyaasaa beektonni fi ogeeyyiin siyaasaa dhaabbileen siviiliif qaamoleen mirga ilmaan namaatiif falman waamicha taasisanis biltsiginnaan Itoophiyaa bulchaa jiru waamicha diduun deemsa marii biyyoolessaatiif jaatanayaa jira. Dhimma hidhattoota mootummaa Itoophiyaan wal waraanaa jiranii wajjin wal qabachuun ministeera deetaan ministeera dhimma alaa ambaasaddar Ridwaan Hussein dhimmi marii biyyoolessaa finciltoota waan ilaallatu miti jechuun Anaadoolutti himuun isaa ni yaadatama. Gabaasa torbee darbe keessa Associated Press qabatee baheen ammoo Abiyyi Ahmad marii dura taa'aa hawaasa diyaaspooraa wajjin taa'een TPLF wajjin mari'achuuf akka fedhii qabu ibsuu isaa kan gabaase wayita ta'u pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el BBC News House irratti mootummaa Itoophiyaa wajjin karaa alkallattii jechuun karaa Ameerikaa gamtaa Afrikaa fi Keeniyaatiin mari'ataa jiraachuu ibse. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoo komishiinaroota marii biyyoolessaaf kaadhimaman 632 keessaa 42 calaluun akka uummanni fi paartileen siyaasaa yaada irratti laataniif yaamicha taasisee jira. Komishiinaroota maqaan isaanii ifoome irra hedduun isaanii namoota naannoo tokkoo fi ilaalcha siyaasaa naannoo tokkoo qaban ta'uu isaanii wajjin wal qabate. Komishiinaroonni kun marii biltsiginnaatiif filamamoo komishiinaroota marii biyyoolessaatiif filaman jechuun gaafatamaati jira. Hoggansi komishinii marii biyyoolessaa uummataan akka kaadhimamuu fi mana maree bakka bu'oota uummataatiin akka ragga'us eerameeti jira. Dhaabbileen hawaasaa Oromoo 60 ol ta'an kanneen akka dhaabbilee siviilii falmattoota mirga dhala namaa fi waldaalee hawaasa Oromoo idil addunyaa adeemsii fi tarkaanfileen marii biyyoolessaatiif fudhatamaa jiran amanamummaa kan hin qabnedha jechuun ibsa kan baasan yoo ta'u tarkaanfilee amanamummaa fi fudhatamummaa hordofsiisuu danda'an akka mootummaan Itoophiyaa fudhatuuf yaamicha taasisaniiti jiru. Paartileen mormitootaa mootummaa Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo koongirensii federaalawaa Oromoo adda bilisummaa biyyaalessa Ogaadin adeemsa marii biyyoolessaa Itoophiyaa kana qeeqaatii jiru. Adda bilisummaa Oromoo kan hoggantoonni isaa hidhaa idilee fi hidhaa dhaabbii irra jiran mariin biyyoolessaa karoorfame hin beekamu yoo jedhu koongirensiin federaalawaa Oromoo komishiniin marii biyyoolessaa qaama walabaan hin filatamne jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mirga uummata Oromoo kabachiisuu mootummaa Itoophiyaa wajjin waldhaansoo hidhannoo adeemsisaa jiruu fi bal'inaan Oromiyaa keessa socho'uun
Adeemsi kun waraana waliinii Itoophiyaan kan xumuru osoo hin taanem kan hammeessuudha yoo jedhuun mariin biyyoolessaa biltsiginnaan adeemsisaa jirtum dhimma paartii tokko malee waan bakka bu'ummaa qabu miti jechuun adda bilisummaa biyyaalessa Ogaaden qeeqeetii jira. Gabaasa kana Addis Standard kan baase yommuu ta'u Koongirensii Federaalaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeniif kaadhimamtoota marii biyyoolessaa geggeessan irratti mari'achuuf waamicha mana maree bakka bu'oota uummataan dhiyaateef irraa hafaniiti jiru. Durataan Koongirensii Federaalaa Oromoo Profeesar Maraaraa Guddinaa qaamni marii biyyoolessaa geggeessu walabaa miti jechuun KFO'n yaamicha paarlaamaa biyyattii irraa akka hafan Addis Standard himaniiti jiru. Kana malees KFO'n marii biyyoolessaa iftoomina kan qabuu fi hunda hammataa ta'uu isaa irratti mamii qabu waajjira muummicha ministeeraatiif xalayaa barreessuu ibseetii jira. Qabiyyeen xalayaan Koongirensii Federaalaa Oromoo irraa waajjira muummee ministeera Itoophiyaatiif ergame mariin biyyoolessaa kan hoogganuu qabu qaama walaba ta'eef uummata akkasumas hawaasa idil addunyaa biratti fudhatama qabuudha. Haa ta'u malee mariin kun qaama manni maree paartii biyya bulchuun dhaalameen hoogganamu paartiilee mormitootaa fi qaamolee hidhatanii socho'an waan hin hirmaachisneef furmaata waaraa hin fidu jedha jechuun itti gaafatamaan waajjira Koongirensii Federaalaa Oromoo Xuruunaa Gamtaa ibseetii jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii ABO Lammii Gammachuun waa'ee marii biyyoolessaa waan beeknu hin qabnu yoo jedhan yaamicha ABO'dhaaf taasifames akka hin jirre ibsaniitii jiru. Durataan adda bilisummaa biyyaalessa Ogaaden Abdii Mahadiis gama isaatiin adeemsi Itoophiyaa keessa jiru maal akka fakkaatu filannoo irratti arginee jirra. Adda bilisummaan biyyaalessa Ogaaden torbee darbe adeemsa koomishinii marii biyyoolessaa geggeessuuf haqa qabeessa jennee amannu tarreessuun ibsa baasnee turre geggeessitoota filachuun qaamota dhimmi ilaallatu hunda hirmaachisuu qaba. Kan mul'ataa jiru dhimma paartii tokko malee waan bakka bu'ummaa qabu miti. Akkam gamtaa dimokiraatawaa federaalawaa sabdaneessaatti miseensonni ijoo ta'an keessaa dhiibamaniiru. Kanaaf abdiin marii dhugaa geggeessanii haqa argachuu fi gaaga'ama siyaasaa furuu gufatee jira. Paartiin qofti gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hin hiikum. Adeemsi qaamoleen qooda fudhatan fedhii uummataa bakka bu'anii itti calanqisiisan yoo hin jiraanne adda bilisummaa biyyaalessa Ogaaden dhimma marii biyyoolessaa kana irratti hin hirmaatu jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo adeemsi marii biyyoolessaa Abiy Ahmad waraana waliinii Itoophiyaa kan xumuru osoo hin taane caalatti waraana jiru kan hammeessuudha jedhe. Marii biyyoolessaa bu'a qabeessa ta'e adeemsisuuf tarkaanfilee fudhatamuu qaban kan eere ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo lolli bakkeewwan akkam lixa Oromiyaa naannawa Gidaamii kibba Oromiyaa Gujii giddu galeessa Oromiyaa Shawaa kaabaa fi lixaam kaaba Oromiyaa Walloo akkasumas daangaa Amaaraa fi Tigraay bakkeewwan akka Abalaam Maayitsabarriim Tsagadeef Shiraaroo keessatti adeemsifamaa jiru walii galtee irratti hundaa'uun dhaabbachuu akka qabu akeekkachiiseetii jira. Itti fufuun dhiibbaa Eertiraa dhaabsisuu fi humnoota ishee Itoophiyaa keessaa baasuun hidhamtoota siyaasaa guutuu biyyattii keessa jiran hiikuun bakka hundatti daandii gargaarsaa saaquun labsii shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF irratti labsame kaasuu fi koomishinii marii biyyoolessaa walaba ta'ee fi qaama hunda biratti fudhatama qabu hundeessuu akka qaban ibseetii ture. Gama biraan yaa'ii gamtaa Afrikaa 35ffaan Finfinneetti adeemsifamaa jiru irratti haasaa sirna baniinsaa kan taasise dursaan Itoophiyaa Abiy Ahmad Ali rakkoon biyyattii mudate kan keessoo ishee fi seera kabachiisuu ta'us gochaan biyyoonni alaa godhan garuu rakkinicha hammeessee ture yoo jedhu mootummaan Itoophiyaa nageenyaaf filannoo kennuun addatti dhukaasa dhaabuun hidhamtoota hiikuu akkasumas marii biyyaalessaatiif koomishinii hundeessa jechuun ibse. Garuu hidhamtoonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee kumaatamaan mana hidhaa keessa jiru. Marii biyyoolessaa Itoophiyaa ilaalchisuun qaamonni garagaraa qeeqaa fi yaaddoo qabanis Itoophiyaan imala adeemsa marii biyyaalessaaf jaatanaa jirti. Abbaan marii biyyaalessaa hundeessaan koomishinii marii biyyaalessaa marii achiisaa fi mari'ataan marii biyyaalessa Itoophiyaa biltsiginnaa ta'a. Rakkoon Itoophiyaan hiikkatam gaafiin jedhuun gaafii yeroon deebistuudha. Har'aaf goramnee jirra. Ansiraay Sabaatiin gama ogummaa kaameraa fi piroodakshinii bareedaan midhuuti banaa kan isin biraan gahaa ture Abdii Jamaaliin. Qophiilee fufuun hamma torbaan qophii wal fakkaataa walitti deebinutti torbeen milkii haa taatu.